Wantu itti dhoo'ee yookaan immoo fanjii itti dhoosuudhaan dhumanii waan jiran namoonni keenya lobnaanoo siin keessa jirtan hundumti keessaniyyuu bilbila keessan namni isinii dawwalee jennaan akka bilbila sana hin kaafne kabajaan isin gaafanna. Kun mana qorichaa aadaa maal xiyyaarraa kan isinii darbaa jiru yoo ta'u lammiileen keenya saba kamiiniyyuu taatanii lobnaanos yookaan beeruut keessa jirtan Hizbullaa yookaan Israa'el lola walirratti banuudhaan kan hordofuudhaan guyyuma har'aa bilbilli nama kamiiyyuu xalafamee kan ture garuu immoo namatti dhoo'insaan namoota 1,000 ol ajjeesee waan ooleef dabalataan namoonni gara mana haakimaatti baatamaa jirani. Namoonni qosoran namoota 50,000 ta'uu jedhamee dubbatamaa jira. Namoonni keenya achi jirtan hundumti keessaniyyuu kabajaan jaalalaan an obboleessi keessan kan isinii dabarsaa jiru yoo shakkii qabaattan deemtanii Nagaa siniif baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha siniin jedha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii viidiyoo kana laayikii godhaamee akkasuma sheerii illee hiriyoota keessanii godhaa'ee warroonni arra mana koo dhuftan maamila kootaa siniin jedha fedha keessa yoo ta'e viidiyoo kana akkan hojjedhu kan na godhe maanni seeta waa lama ture. Ani warruma miidiyaa kana follow barbaadaaf laayikii barbaadaaf oduu sobaa nu warri keessa jirrurra biyya biraa taa'ee warratee oduu sobaa wakabuudhaan ijoollee keenya akka isaan raafaman bakka ijoolleen biyya biraa keessa jiranillee goddanyoonni isaanii biyya kana keessa jiran akka isaan raafaman akka bo'an akka watwaatan akkasumallee maatiin isaanii illee viidiyoo kana viidiyoon kun karaa tiiktookii irraa dhufe. TikTokii irraa bu'ee gara Facebookiin seenaa. Facebook immoo nama hundumatu hordofa. Waggaa kana hunda hordofanii maatiin biyyaa argani maatiin ijoollee biyya kana keessa jirtu maal akka gammadaniif immoo of ajjeesaniif immoo maalidha dhugaa rabbeechaadha waan na gaddisiise. Ani uummatuma keenya kana bar uummata follow barbaachaaf laayikii barbaachaaf oduu sobaa walii gadi gingishu kana dhugaa waaqayyo. Jiraachuu isaa hin beekna nu keessa jirra waan ta'eef hin jira garuu akka ati odeessitu kanaa fi akka ati jettu kana miti jechaadha warri keessa jiru. Ati biyya ormaa teessee oduu kana dhaggeeffattee warrattee dachaa 50 taasiste nama 1,000tu du'ee nama 50,000tu madaa'e. Bar 50,000 waggaa heddu bar muluudhuma biyya kanaati tilmaama biyya kanaa beektaa amma meeqa akka ta'an miliyoona meeqaan Itoophiyaa sanas fide ta'uun beeku biyyi kun xiqqoodha maamileenyu isaaniiyyuu uummanni isaanii. Ati anan jedhu bar warra akkanaa kana dhaggeeffatanii ijoolleen keenya tokko dhugaadha seetanii fudhattu keessattuu warri biyya biraa kan jirtan jechaadha biyya kana keessa osoo hin taane taateen kun kan ta'eera dheengadde ta'eera. Lubbuun kan darbe immoo bakkatti nama 50 jedhanii isa dhaga'een jira. Deebi'ee immoo inni dheengadda guyyaa lammaffaa isaa irratti nama 10 jedhan bakka tokkotti deebi'ee immoo nama 8 jedhanii kanuma baqqa. Kanumaan dhumate inni ati nama 1,000 eessaa fiddee siin jedha duu namaatti kan gammaddu dhugaa rabbiiti jechaadha. Duu namaatti kan gammadu seexana yoo ta'e malee nama miti. Namni kamiyyuu uumama tokkoon uumamne bifti keenya gargari yoo ta'e amantiin keenya gargari yoo ta'eyyuu nuyi nama inni nu uume tokkichadha siniin jedha. Warroonni waan akkanaa walii gadi ooftanii hiriyoota keessan yookaan ijoollee keessan biyya ormaa keessa biyya kana keessa kan jiran kan bilbila irreen fayyadamne akkasuma bilbila tokko gaa argan waan akkanaa gisee argan kan rifatan kan bo'an sammuu isaanii kan cannaqaman jiraachuu danda'u. Isin obboloota keessanii hin yaaddanii dhugaa rabbiiti jechaadha. Ani Itoophiyaa keenya kana inni dhiba bara cabee yoo jedhe baqaqe jedhu bakka hooloodhaan gadi jedhu waanuma ta'e walii gadi afuufu waanuma xiqqoo caafii argatanii. Waan kamoo ta'e namni jabaadhaa uumaa miti hin darba wanti hin dabarre hin jiru. Lammiilee biraa keessaa baafatanii lammiilee biraa eessan keessaa baafate eenyu keessaa baafate eenyu siin jedhe dhugaa rabbi afuuftuuwwan kana eenyuma mee namumti siniin jedhee too lammiilee biraas keessaa namni tokko eessattu socho'aa jiru namni kamiyyuu hojii isaanii gadi jedhee dalagata warri wallolu warra wallolutu wallola malee lammiileen biyya biraa isaanii wanti isaan gidduu gashee hin jiru. Isaan immoo kan wallolanii garee lama qabu. Isaan lamaantu wallola malee ijoollee keenya wanti gashin jiru bilbila yoo namni sinirratti bilbila irratti dhanii bilbila naannoo sinirratti bilbila irratti bilbila seexana seetammoo
Rabbi na baasiyati. Maaluma argine ijoollee maaluma dhageenya dhugaa rabbi ijoolleen keenya amma ogummaa hubannaa hin qabne wanti kun dhugaadhattanii raafamtoo viidiyoo kana yeroo argitan koomentii isaanii jala seenee ilaalee tanan hu'uu kan jedhanii bu'anii jira. Miciyyoon tokkosii asuma beeruutiin keessa teessee bukkee ishii jirti viidiyoo waraabdee waan ratteetu maal jette seetan dhugaa rabbi wallaahi dhumuuf jirra wallaahi nu dhaqqabaa keessaa baadha itti bara. Maaloo gadi jettee waaqa keen kadhattu gadi jettee du'aa hin godhattu amboo sawwatu waattu kana. Dhugaa rabbiiti otoo waan numti barbaadeyyuu dhufe du'aa godhadhaa kadhata waaqayyoon kadhadhaa waan isin ooshaa waan kamiyyoo ta'e waanuma argita waanuma xiqqoodhaaf dhibba taasiftanii batatata jettanii ijoollee nu jalaa hin baannansinaa dhugaa ijoollee keessattuu reefu as dhufaa jiran ijoollee baay'ee nama haaraa as dhufaa jiru kan reefu ji'a 2 ji'a 3 kan reefu immoo ji'a 1 reefu dhufan baay'ee isaanii jira gaafa waan akkanaa kana dhaggeeffatan miidiyaa keessa seenanii to'i. Sammuun isaanii hammam dhugaa rabbi hammam qashoo cannaqama jechaadha. Ijoollee keenya yaaddanii bar ijoolleen tokko ijoolleen dhiiras ta'e ijoollee shamarranis ta'e biyya gaarii kan jirtan miidiyaa kana kan hojjettan jechaadha. Ijoollee keenya waan takka yaaddan dhugaa miidhamuu isaanii jaalattu ta'uu ani waasaan beeku waanuma kamiyyoo ta'e miidiyaa kee irratti waan gaarii hojjedhu obboleessa kiyya obboleettii kiyya. Waanuma argites yoo ta'e yoomaa miti jabaadha jettee jabeessuu qabda malee akkana ta'e akkas ta'e waan bakka waan hin jirrellee haasa'uun barbaachisu hojjechaa jirra hojjetadha obboloota koo gadi jedhaatti wanti isin bira ga'u takkallee hin jiru. Isaan lama waliin wal lolaa jiru nuun gashu amma tokko immoo isaaniyyuu keessa deemaa jiruudhaan waan akkasiillee haasaa jirti madaamichi anatti haasofte. Keessa deemaa jiru jechuudha. Isaan deddeeman taanaan wanti nagaan biyya kanaa hin taa'an ta'e homaa rakkoon hin jiru. Nuun gashu deemanii taa'anii ka'anii wanti takka wanti isin gashu hin jiru. Hojii keessan hojjetadhaa isin dhugaa rabbi kanaattanii too miidiyaa akkanaa kana hordoftanii boosanii amiroo cinqatee ofitti fuutanii booda immoo akkatti galtan dhabdanii uummanni kun gadi gatee alatti gadi isin baasee too alatti isin gata obboloota kiyya waan akkanaa kana dhaggeeffattanii hin dhiphatinaas isiniin jedha. Afuuftota kana dhugaa maal lagootu waan gaarii hojjedhaa miidiyaa keessan irratti dhugaa rabbii waanuma argitan waanuma xiqqoo argitan ijoollee sammuu cannaquudhaan fiiginaa akkasii isiniin jedha obboloota koo biyya kana keessa jirtan abshir uumaa miti waaqayyoon jira du'aa godhadhaa waaqayyoon keessan kadhadhaa akkuma amantii keessanitti du'aa keessan godhadhaa. Gooftaa kadhadhaa waaqayyoo oolchadha warra isaa qabatee manaa baase in oolcha isiniin jedha wanni kamiyyuu yoo dhufe birrannaaf sodaannaa hin qabnu wanti hundimmoo dhugaa miti sinuu keessa jirtu warri keessa jirtan televezyiinii ol hordoftu 1,000 numeedha kana nama 100 hin guunnedha. 50,000tu madaa'e kan jedhu nama xiqqoodha madaanii jiru inni ija isaanii kan qaroo isaanii dhaban nama xiqqoo dhaga'ee hin jiraani nama mana jedhee inni haasa'e kana miti dhaloonni kana dhugaadhattanii fudhattanii sammuu keessan hin cannaqaminaa isiniin jedha baay'ee sin jaalla baay'ee sin kabaja sheer gochuu hin dagatinaayi dhugaa homaafiyyuu hundumaafiyyuu waaqayyo jira isiniin jedha obboloota kiyyaa baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja baay'ee turtii gaarii yeroo gaarii naaf qabaadhaa viidiyoo biraatiin amma irratti dhufutti chaa'u.